Galatoomadha. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu. Sadan Waaqa tokko ameen. Maatiiwwan Waaqayyoo, Waaqayyoon kan isin jaallatu. Sanbattan eebbisee Pharaaqliixoos kaleessa dabarsee har'aa guyyaa sooma duuka bootaa yookaan sooma hawaariyaati jennu itti jalqabnuun kan nuuf ga'e gooftaa fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos maqaan isaa kan ulfaatee fi kan galateeffamee nuuf haa ta'u. Giftiin keenya qulqulleetti durboo maaramii kadhannaan ishee araarsummaan ishee gargaarsi ergamootaa kadhannaan qulqulloota toloota abbootii keenyaa hundumaayyuu nu waliin haa ta'u. Ameen. Akkuma beektan dheengaddaa gaafa jimaataa dubbii hafuurota hamoo jalqabnee turre. Dubbii hafuurota hamoo jalqabnee, hafuurota hamoo jechuun maal jechuudha? Hafuurri qulqulluun akkuma jiru hafuuronni hamoon immoo seexanni erga kufeerraa jalqabee hafuuronni hamoon kun yookaan immoo kan seexanaa wajjin isa amananii kufan warroonni shakkan hundumaayyuu bakka lamatti qoodamanii seexanaa fi daabiloos yookaan agaananta akka jedhaman ilaalle. Hafuuronni hamoo kun immoo miidhaa ilma namaatirraan hanga ammaatitti gahaa akka turan. Miidhaan isaa ilma namaatirraan gahan immoo miidhaa foonii, miidhaa jireenya hafuuraa yookaan immoo manfasaawii hiyoot ka jennuun, miidhaa hawaasummaa fi miidhaa maatii keenya irraan gahaa akka turan wariin ilaallee. Hafuuronni hamaan kunis maqaalee garagaraatiin qoqqoodamanii akka nu miidhaa turan, sababa garagaraatiin sababeeffatanii akka nu miidhaa akka turan ilaallee akka turre. Kunis immoo keessattuu saba Waaqayyoon filate irratti baay'ee cimaa akka ta'ee fi Waaqayyo gaafa isaan filatu diinni immoo xalaanni immoo ganama bariidhaan isa ajjeesna jedhee akka karoorfachaa ture. Karoorri kun immoo karaa garagaraatiin hojiirra akka ooluuf malawwan garagaraa akka fayyadamu waliin ilaallee akka turre ni yaadattu. Garuu immoo Waaqayyo gooftaan keenya abbaan keenya waadaa nuu galeen nuti saboota akkamii akka taane, Waaqayyo wajjin akkamitti akka jiraannuu fi Waaqayyo abbaan keenya immoo akkamitti akka nu ilaalu kitaaba yookaan immoo ergaa qulqulluu Phexros isa tokkoffaa boqonnaa 2 lakkoofsa 5 fi lakkoofsa 9-10 irratti ilaallee akka turre ni yaadattu. Maaliif isinii jedha achirratti, isinii uummata qulqulluu luba mootichaa isaaf gosa addaati jedhee raawwate gaafa qulqulluu Phexros ergaa isaati irratti nu ibsu yookaan kiristaanota gaafa ibsu kaasnee haasa'aa turre. Garuu immoo ammallee asirratti akka yaadattan yookaan immoo akka jala murtanii beektan barbaadu seexanni yookaan daabiloos karaa garagaraatiin namoota kiyyoo keessa galchee namoonni akka kufan isaan taasisa. Karaawwan garagaraa kanneen keessa karaalee gurguddoo sadi'iin kan namoota kiyyoo keessa galchee namoonni akka kufan isaan taasisu. Karaalee gurguddaa sadeen kana keessaa inni tokkoffaan jaalala mallaqaati. Inni tokkoffaan maalidhaan siniin jedhee jaalala mallaqaati. Jaalala mallaqaa jechuun namni tokko mallaqa jaalachuu isaatirraan kan ka'e obboleessa isaa haa ta'u, maatii isaa haa ta'u, hiriyyaa isaa haa ta'u hanga gurguruutti even kana bira darbee hanga lubbuu isaa balleessutti mallaqa saniif jecha jechuudha. Hanga lubbuu isaa balleessutti kan ga'u jaalala mallaqaa yookaan immoo afqiroota nawaay jennaan. Afqiroota nawaay yookaan immoo jaalala mallaqaa. Kuni karaa isa tokkoffaa fi karaa namoonni baay'een irratti kufanidha. Karaan inni lammaffaa daabiloos yookaan seexanni nama ittiin kuffisu, nama kara boodatti hambisu keessaa yookaan immoo nama ittiin mo'atu keessaa inni biraa immoo hammeenya. Akkuma beektanii maaliif hammaatta yaa nama naa jedhama. Maali yoo naaf kennite, maali yoo naaf qoodde yoo namni jedheetoo dubbatu yeroo baay'ee ni dhageessu. Hammeenya jechuun immoo maal jechuudha? Mallaquma ofii qabnu kana sirriitti hubadhaa.
Mallaquma ofii keenya, mallaqni kun keenya hojjennee arganne. Garuu immoo Waaqayyo maal jedha? Waan dafqa keessanirraa argattanirraa qoodaa waan jedhuuf namaa qooduun immoo namaa kennuun immoo akkas kan namaaf sammuu keenyaaf yookaan immoo ofuma keessuma keenyaaf baay'ee kan nama gammachiisu waan ta'eef maal jedhaa? Maal jedhaa kitaabni qulqulluun illee kan isin gaafateef kennaa lallammanaachuu hulluu situ jedha. Kana bira darbeet garuu seexanni maal godha? Akka nuti maal hin goone, akka nuti hin kennine yookaan immoo akka nuti namaaf hin hirphine maal nu godha? Hammeenya nu keessatti kaa'a jechuudha. Sissitu yookaan immoo hammeenya isa jennu sana. Sadaffaan immoo maa inni guddaanii fi sadaffaan maa inni of tuulummaadha. Ti'ibiit ka jennuun. Of tuulummaa yookaan immoo ti'ibiit ka jennuun. Of tuulummaan kaa hin beeytanii waan hin goone, waan hin jirre yookaan immoo waan fiixaan ba'uu hin dandeenye yookaan immoo waan fiixaan hin baasne waan hojjennee hin agarsiisne tokko ani akkana jedhanii of tuuludha. Soo seexanni karaawwan gurguddoo kana sadeeniin nama qortee nama kuffisaa turte gooftaa fi fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos illee akkuma yaadattan seexanaan yeroo qorametti qorammaanni isaa kanneen sadeen akka ture abboonni keenya sirriitti nu barsiisu. Gara barnoota keenya har'aatitti gaafa dabarru gadda akkuma waliin jenne barnoota keenya har'aatiin hafuurota hamoo maqaa garagaraatiin ibsamanii namoota irratti ilmaan namaa irratti rakkoo gurguddaa geessisan keessaa inni duraa fi inni baay'ee cimaan ayina xilaa jedhama. Ayina xilaa jechuun maal jechuudha? Maali wanni inni namarraan ga'u? Kitaaba qulqulluu keessatti hoo ayina xilaan kun akkamitti barreeffamee jira? Kitaaba qulqulluu irra yaadni isaa ni jira moo hin jiru? Kan jedhu kana sirriitti ilaaluudhaan jalqabnaa jechuudha. Ayina xilaa jechuun ayina xilaan jireenya ilma namaa keessatti rakkoo gurguddaa geessisuudhaan kan beekamudha. Fakkeenyaaf kitaaba qulqulluu keessatti raajichi Zakkaariyaas boqonnaa 3 lakkoofsa 1 irratti raajichi Zakkaariyaas boqonnaa 3 lakkoofsa 1 irratti akkana jedhee nuuf barreessee jira. Innis luba guddicha Iyyaasuu ergamaa Waaqayyoo fuuldura dhaabbatee na argisiisee jedha. Eenyutu isa argisiisa? Innis ka jedhu ergamaatu isa argisiisa beeka. Ergamaatu isa argisiisaa jira waan ta'eef raajii ilaalaa jira waan ta'eef luba guddicha Iyyaasuu jedha. Iyyaasuu luba guddicha sana. Iyyaasuu ergamaa Waaqayyoo fuuldura dhaabbatee na argisiise jedhee raawwateeti seexanni isa himachuudhaaf yookaan immoo isa kassasuudhaaf mirga isaa dhaabbatee ture. Yaada kana raajii Zakkaariyaas boqonnaa 1 lakkoofsa 3 irraa hanga lakkoofsa 10 irratti ni argattu. Amma kana keessatti wanti hubachuun barbaachisu asirratti lubichi guddichi kun kan uummata Israa'el fuudhee gara biyya waadaa, gara Kana'aanitti, gara biyya dammaa fi aannan roobsistu jedhamte sanitti akka galchuuf Museerraa adaraa kana fudhatee luba deemaa jirudha. Eenyu? Iyyaasuun. Maqummaan isaatu immoo Iyyaasuu jechuun immoo qoricha jechuudha. Hubadhaa. Iyyaasuu jechuun iyyuu maqaan isaatu iyyuu qoricha jechuudha. Qorichi keenyaa fi gooftaan keenya Yesuus Kiristoos osoo hin dhufin dura maqaan namoota tokko yookaan maqaan raajota tokko kana ibsa, kana raaja yookaan immoo kana argisiisa waan ta'eef jechuudha. Innaa amma lubichi guddichi kun mirgi isaa qabameera. Hubadhaa. Mirgi isaa qabameera. Eenyutu qabe? Seexanatu qabe. Maal godhe? Mirga isaa akkana jedha laala. Seexanni isa himachuudhaaf mirga isaa dhaabbatee ture jedha. Laala argitanii. Isa himachuudhaaf mirga isaa dhaabbatee ture jedha. Amma yeroo kana sirriitti akka hubannu kanan barbaadu seexanni mirga keenya kan qabuuf maaliif? Mirgi jechuun humna. Hubadhaa. Mirgi jechuun aangoodha. Hubadhaa. Aangoo keenyarra, humna keenyarra, beekumsa keenyarra teechii jechuudha ayina xilaan. Akkamitti teechii? Gara fuulduraa sirriitti ni ilala. Soo kana jechuun ayina xilaani hafuura ija namaa irra qubatudha. Yookaan immoo ija namaa irra qubattee ayina xilaadha akkuma jedhan. Ayina xilaa ijarratti xilaa gochuudhaan, gaaddidduu gochuudhaan, ijarratti gaaddiduu gochuudhaan waan ilaallu, waan karoorsinu, kan yaadnuu fi karaa irra deemuuf karoorfannu hunda dursee kan fashaleessu. Dursee kan maal godhu? Kan fashaleessu. Dursee ilaaluudhaan kan hammeessu hafuura seexanaa yookaan
daabiloositi. Maaltu? Ayina xilaan. Hubadhaa irra deebi'een dubbadha. Irra deebi'een dubbadha. Hafuurri kun ilma namaa ija isaatirra qubate maalirra qubateen siniin jedhe ija isaatirra qubate waan ilaalu, waan karoorfatu, waan yaadu karaa irra deemuuf jiru hundaa dursee ilaaluudhaan kan maal godhu kan jalaa fashaleessu. Dursee ammallee ilaaluudhaan kan hammeessu. Dursee ilaaluudhaan ammallee kan maal godhu kan hammeessu. Hafuura seexanaa yookaan daabiloositi. Eenyu? Ayina xilaan jechuudha. Kanaafi garuu kana gaafa jennu namoota tokko tokko jireenya addunyaa kanaa keessatti jireenya addunyaa kanaa isaaf toluu dhabu wanti inni yaadu akka milkoofneef mul'ata isaa yookaan immoo waan inni yaadu hundumaayyuu maal gochuudhaan jalaa salphisuudhaan akka inni abdii kutatu. Ani odoon dubbadhe illee ani odoon hojjedhe illee ayina xilaan qabanatti fakkaate naaf hin ta'u akka jedhee dubbatu fa'aa isa taasisti jechuudha. Eenyu? Ayina xilaan. Mee ayina xilaa kana jechuun maal jechuudha? Bu'uura kitaaba qulqulluutiin mee haa ilaallu. Bu'uura kitaaba qulqulluutiin yaa ilaallu. Ergaa qulqulluu Phaawulos gara warra Galaatiyaa boqonnaa 3 irratti boqonnaa 3 lakkoofsa 1 irratti akkana jedhamee barreeffameera. Sirriitti hubadhaa. Ergaa qulqulluu Phaawulos gara warra Galaatiyaa boqonnaa 3 lakkoofsa 1 irratti akkana jedhamee barreeffameera. የማታስተውሉ የገላትያ ሰዎች ሆይ ከኒን ሁበኔ ከኒሞ ከኒ ያ ኡመተ ገላትያ ከኒን ሁበን በዓይናችሁ ፊት ኢየሱስ ክርስቶስ እንደተሰቀለ ሆኖ ተስሎ ነበረ። ኢጀ ኬሰን ፉንዱረቲ ኢየሱስ ክርስቶስ አከፈኒፈሜ ተኤ ሱራን ኢሳ ካፈሜ ቱሬ ፈኪን ኢሳ ካፈሜ ቱሬ ለእውነት እንዳትታዘዙ ዱጋዳፍ አከ ሂን አጀጀምኔ አዚም ያደረገባችሁ ማን ነው? አዚሚ ከስንረቲ ሆጀቴ ኤኙዳ አርጊተኒ አሞ ወንኒ ዱበቻ ጅሩ ኢጀ ኬሰን ፉንዱረቲ ጀቻኒ ጅራ ኢጀ ኬሰን ፉንዱረቲ ኢየሱስ ክርስቶስ አከፈኒፈሜ ተኤ ኢየሱስ ክርስቶስ አከማሊ ተኤ አከፈኒፈሜ ተኤ ፈኪን ኢሳ ካፈሜ ቱሬ fakkiin isaa kaafamee ture. Garuu dhugaadhaaf akka hin ajajamne ija keessan irratti aziimii kan godhe eenyunni? Aziimii kan godhe dhugaadhaaf akka hin ajajamneef jedha laalaa. Dhugaadhaaf akka hin ajajamneef aziimii kan isarratti godhe. Aziimii jecha jettu kana sirriitti naa qabadha. Laalaa sirratti jecha aziimii jedhu kun maal jechuu akka ta'e ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Hafuurri kun wanta gaarii akka hin ilaalle kan nama taasisu yommuu ta'u jechoota armaan gadii kana wajjin sirriitti wal qabsiisnee ilaalla. Aziimii jechuun sirriitti ilaala. Aziimii jechuun hiikni isaa matatiidhaan namoonni kakuu moofaa keessatti matatiidhaan namoonni hojii garaagaraa hojjetan kan matatiidhaan bulan ni turan. Namoonni kun ija namaa irratti hojjechuudhaan hubadhaa sirriitti ija namaa irratti hojjechuudhaan ijji namaa kun akka of wallaalu jechuunis afazzazuudhaan yookaan immoo adanazzazuudhaan yookaan immoo of wallaalchisuudhaan jechuudha. Ija isaanii haguuguudhaan jechuudha. Waan matatii isaaniitiin hojjetan sana qofa akka ilaalan namoonni argitanii waan matatii isaaniitiin hojjetan san qofa akka ilaalan taasisuu kuni aziimii kan jennuun. Kanaaf ijji keenya wanta isaan akka argu barbaadan qofa akka argu nu godha jechuudha. Wanta isaan akka nu arginu godhan isuma qofa akka arginu nu godha. Kana jechuun maal jechuudha? Kana jechuun maal jechuudha? Fakkeenyaaf barakaa nu dhabsiisuudhaan, kennaa keenya nu dhabsiisuudhaan, ogummaa yookaan galata akka hin galfanne nu gochuudhaan, imimmaaniin akka Waaqayyo fuulduratti hin kadhanne nu gochuudhaan, gaabbuu yookaan immoo gaabbii gallee Waaqayyo fuulduratti akka dhiifama hin arganne nu gochuudhaan waan ofii ishiitii barbaaddu qofa akka ilaallu akka hojiirra oolchinu nu taasisti jechuudha hafuurri hamaan tun. Karaa biraatiin maal jechuudha? Laphee keenya keessatti kan aziimii ilma namaatti ta'u hundi hubadha. Kan aziimii ilma namaatti ta'u hundi yookaan ta'uudhaan nu rakkisu hundi
maal jedhama? Ayina xilaa jedhama jechuudha. Ayina xilaa jedhama. Ofii isaati akkuma isiniin jedhe ofii isaati waan ofii isaati barbaadu qofa akka ilaallu waan san qofa akka dubbannu akka hojjennu kan nu dirqamsiisu jechuudha. Kanaaf wantoota ilma namaatiif barbaachisaa ta'an keessattuu wantoota fedhiiwwan bu'uuraa kan jedhaman kan akka nyaataa, kan akka uffataa, kan akka mana jireenyaa akkuma beektan jechuudha. Kan kana fakkaatan kan ilaallee ittiin fayyadamnu ija keenya golguudhaan akka yookaan immoo haguuguudhaan akka hin ilaalle akka hin hubanne gootee karaa ofii barbaaddeerra qofa akka deemnu nu taasisu yookaan immoo karaa kanaan hojjetti jechuudha. Hafuurri hamtuun hafuurri ayina xilaa kun jechuudha. Kanaaf hafuurri hamaan kun waan hunda keessaa kan argamu hanga nutti fakkaatutti miidhaa guddaa nurratti geessisaa jira jechuudha. Waan hunda keessatti waan argamu waan mul'atu haga fakkaatutti maaliif rakkoo gurguddaa hedduun namarraan keessattuu zamana keenya kana keessatti baay'ee rakkoo gurguddaa namarraan gahaa waan jiruuf jechuudha. Kanaaf ayina xilaan waaqayyo wajjin akka gargar baanuuf gorsa hamaa waaqni jibbu nu gorsa. Gorsi hamaan waaqni jibbu keessaa inni guddaan maa inni sagaagalummaadha. Hubadhaa. Gorsi guddaan waaqni jibbu keessaa inni guddaan maa inni sagaagalummaa. Fakkeenyaaf ni yaadattoo ta'e Bala'aamii fi Baalaaq namni jedhamanii Israa'eloota irratti kanaan dura yeroo isaanii Museedhaan durfamanitti seera lakkoofsaa irratti barreeffamee jira. Seera lakkoofsaa boqonnaa 25 lakkoofsa 1 hanga 3 irratti seera lakkoofsaa boqonnaa 25 lakkoofsa 1 hanga 3 irratti yoo dubbistan ni argattu. Seera lakkoofsaa kanarratti sirriitti hubadhaa. Bala'aamii Baalaakiin waan tokko gorsee ture. Maal jedhee gorsee ture? Bala'aam gaafa abaarus gaafa eebbisus ni dhaqqaba waan ta'eef kootu uummata kana naa abaarii hin dandeenye uummata kana karaa kanaan hin dandeenye waan ta'eef naa abaarii jedheeni namoota itti ergee waamsisee ture. Bala'aam garuu maal jedheeni uummata Israa'el abaaruun hin danda'amu. Abaarsi Yaaqoob irratti hin hojjetu waan jedhamee barreeffameef maal jedheeni abaaruu hin danda'amu. Akkam goonaree jennaani uummata kana Waaqayyo baay'ee waan isaan jaallatuuf maal goota dubartoota keessa wajjin akka sagaagalummaadhaan akka kufan taasisi. Yeroo san Waaqayyo aaree ofumaa isaan balleessaa jedhe. Amma uummata Israa'el kana Waaqayyo sagaagalummaadhaan yoo isaan kufan sirriitti hubadhaa. Waaqayyo sagaagalummaadhaan yoo isaan kufan itti aaree Waaqayyo gaafa isaan adabu ni arginaa jechuudha. Kanaaf sagaagalummaan ibidda foonitiin gubachuu fi golga isaa nurra buufachuudhaan akka kanaan gubannuuf golga isaa nurra buufachuudhaan yookaan akka hin argine nu gochuudhaan kennaa keenya nurraa fudhachiisa. Eenyu? Ayina xilaan. Kennaa Waaqayyo nu kenne san nurraa fudhachiisa. Yeroo sanillee ayina xilaan tun maal jedhamtee waammamti? Astaarooti jedhamtee waammamti. Kitaaba qulqulluu irratti astaarooti jedhaani. Astaarooti jechuun waaqa tolfamtu kan jaalalaatii fi kan badhaadhinaa jedhaniiti kan waaqessu yeroo san kan jaalalaatii fi kan badhaadhinaa. Abbootii murtii boqonnaa 2 lakkoofsa 13 irratti ni argattu. Abbootii murtii boqonnaa 2 lakkoofsa 13 irratti waa'ee astaaroot kana ni argattu. Kanaaf badiin ayina xilaan geessisu baay'ee bal'aadha. Baay'ee bal'aadha. Sanneen keessattuu tajaajiltoota mana kiristaanaa irratti miidhaawwan garagaraa keessattuu namoonni kana dhageessatan tajaajiltoota warri taatan hundi keessanuu sirriitti yeroo dhaggeeffattanii baay'ee gaariidha jedhee yaada. Humna tajaajilummaa isaanii golguudhaan hubadhaa sirriitti. Humna tajaajilummaa isaanii golguudhaan karaa biraatiin maa inni ani tajaajilaa Waaqayyooti kanan hojjedhu Waaqayyoodhaafi kanan tajaajiluusi dirqama kiyya tajaajiluu waan hin qabuufi galateeffachuu waan hin qabuufi barsiisuu waan hin qabuufi jedhanii yaadurraan alatti miira qacaramaa yookaan immoo mindeeffamaa keessa akka galan gochuudhaan maaltu na dhibe hanganaaf kaffalametti nan hojjedha hanganaaf kaffalametti nan barsiisa hanganaaf kaffalametti hanga mindaan kun harkaa hin tuqamnetti argitanii miira mindeeffamu yookaan immoo miira kaffaltii keessa akka galan isaan taasisuudhaan
karaa kanaan akka yaadan. Kan biraa immoo namoonni tajaajiltoonni kun jechuudha kana bira darbuudhaan akka isaan sagaagalummaa keessatti kufan. Akka isaan sagaagalummaa keessatti kufan. Sagaagalummaa keessatti kufanii immoo kan isaan fakkaatu wajjin kan kufan. Kan isaan fakkaatu jechuun kan amantaadhaan isaan fakkaatu. Kan amantaadhaanis isaan hin fakkaanne wajjin sagaagalummaa keessatti akka kufan taasisuudhaan. Sirriitti hubadhaa. Akka kufan taasisuudhaan biddeena gifii qabu yookaan immoo biddeena dafqa namaa qabu mallaqa cubbuu yookaan immoo jireenya hamaa fi dhoksaa ta'e akka jiraatan hubadhaa. Jiraachuu qofaa miti, jireenya kana akka jiraatan qofaa miti, jireenyi dhoksaa kun immoo akka itti mi'aawu. Jireenyi hamaa kun immoo akka maal ta'u akka itti mi'aawu, akka itti tolu taasisuudhaan. Yeroo hammeenyi isaanitti dhufe, yeroo gidiraa wayii isaanitti dhufe, yeroo rakkoo wayii isaanitti dhufe kana qofa akka ilaalan. Akkuma reefsiniin jedhe karaa sagaagalummaa kana akka deeman, karaa hin taane, karaa waaqayyo hin jaalanne kana akka deeman taasisuudhaan akka isaan karaa kana qofa karaan jiru yookaan immoo karaa kana qofa itti mul'isuudhaan akka isaan jireenya siqiqii kana baratanii garuu immoo mi'eeffatanii jireenya siqiqiiti baratanii mi'eeffatanii akka jiraatan isaan taasisuudhaan isa qofa akka yaadan, isa qofa akka dhaggeeffatanii fi kan isaa kan ta'e qofa akka tuqnu taasisuudhaan. Akka tuqnu jechuun akka hojjennu wanni of yaade sammuu waaqni nuuf uume kana akka ittiin fayyadamne nu taasisuudhaan karaa garagaraa kanaan maal godhaa namoota rakkoo keessa cinqii keessa galchee keessattuu tajaajiltoota cinqii keessa galchee karaa kanaan namoonni isaan arganii akka isaan tuffatan. Isaan tuffachuu qofaa miti. Isaanirra bulee erga kana hojjetee booda namoonni biraa immoo akka isaan argan taasisuudhaan. Namoonni biraa akka isaan argan taasisuudhaan. Namoonni isaan argan kun immoo sirriitti hubadhaa. Namoonni isaan argan kun immoo maaloo innuu barsiisaa ta'eet waan akkasii hojjetaa? Tajaajilaa ta'eet, qeesii ta'ee, luba ta'ee waan akkasii hojjetaa jedhanii namoonni amantaa kanaaf akka iddoo hin kennine. Maaliif hafuurri hamaan hundi isaaniitu deemee dhumarratti namni amantaa ofii akka jibbu. Amantaa ofii jibbee saniin booda hoo karaa inni ofii barbaaderra deemee fi asii olii wajjin galuudha. Kaayyoon isaa isa kana akka ta'e hundi keenya iyyuu hin beekne. Kanaaf sirriitti hubadhaa namni kana ilaalee wuyi nama akkanaati jedhaa hojii akkanaatu hojjetaa jedhaa jedhanii akka ifatan. Akka isa duukaan buune waan inni dubbisus waan inni hojjetus tuffachuudhaan karaa kanaan akka tuffatamu jireenya siqiqiitii fi jireenya gadadoo akka jiraatu taasisu kuni amala isaanii amala ayina xilaa dhiifama. Hojii ayina xilaa namoota tajaajiltoota irratti geessisuudha jechuudha. Mee erga kana jenne amaloota ayina xilaa tokko tokkoodhaan mee ilaaluudhaaf haa yaallu. Amaloota akkamii qabaa? Maali amalli isaa? Amaloota ayina xilaa gaafa jennu nama hunda irratti sirriitti hubadhaa. Nama hunda irratti waan kana hojiirra oolcha jechuu miti. Amaloota garagaraatitu jira. Akkuma garagaraatitti akkuma nama amala nama saniititti akkuma qabatetti amala isaanii jijjiiraa deema. Tokko amala tokko taasisaa, tokko immoo amala biraa, tokko immoo amala biraa. Amaloonni kun maal akka ta'an tokkoon isaanii gadi buunee ilaalla. Kanaaf amaloota ayina xilaa armaan gaditti abbootiin keenya iddoo tsabalaa yookaan immoo hafuura qulqulluudhaan seexanni hamaan kun erga qabamee booda kan inni haasa'u kan barreeffame. Fakkeenyaaf kan gadillii irratti barreeffame, kan dirsaanii irratti barreeffame, sinkisaarota garagaraati irratti kan barreeffame irraa kan guurramedha. Amma amaloota isaanii jennee kan barachuudhaaf jirru kun jechuudha. Kana malees yeroo ammaa kana akkuma beektan yeroo ammaa kana iddoo tsabalaa garagaraatitti abbootiin keenya kennaa hafuura hamoo baasuu qaban hafuura hamoo kana qabanii maaliif akkana gootaa? Maal yaaddeeti? Maal gochuu barbaaddeeti? Jedhanii karaa garagaraatiin akka hafuura hamaa kana
haasofsiisan. Maaliif hafuura qulqulluudhaan erga qabamee booda maqaa ergamootaatiin maqaa qulqullootaatiin erga qabamee booda ibiddi isaanii waan isa gubuuf waan hundaayyuu tokkoon tokkoon isaa ni dubbata waan ta'eef jechuudha. Tokkoon tokkoon isaa ni dubbata waan ta'eef. Kanaaf amaloota kana sirriitti hubachuun lubbuu keenyaa fi maatii keenya akkasumas namoota naannoo keenya jiran hunduma isaaniitiifuu akka dhaqqabnuuf sirriitti nu gargaara waan ta'eef waan kana maqaa waaqayyootiin akka sirriitti hubattan akka sirriitti duukaa buutan isin gaafachaa amaloota ayinaxilaan yookaan immoo hojiiwwan ayinaxilaan namoota irraan geessu keessaa tokko jennee jalqabnaa jechuudha. Tokkoffaanii sirriitti hubadhaa obboleeyyan kiyya. Tokkoffaanii siree irratti fincoofsisuu. Kuni amala ayinaxilaati. Maal isiniin jedhe siree irratti fincoofsisuu. Siree irratti fincoofsisuu gaafa jennu akkuma beekamu daa'imman yeroo daa'imummaa siree irratti hanga waggaa 2 hanga waggaa 3 siree irratti fincaa'uun baratamaa akka ta'e ni beektu. Garuu yeroo daa'imummaa irraa eegalee siree yookaan iddoo ciisichaa irratti akka fincaa'an taasisu. Yeroo maalirraa jalqabe? Yeroo daa'imummaa irraa jalqabe. Sababa maaliitiif kana gootii? Ayinaxilaan maal buufachuudhaaf? Maaliif kana gootii yoo kan jenneetoo ilaallu ta'e inni tokkoffaan inni akka gaa'ila hin uummanne gochuudhaaf. Maaliif isiniin jedhee akka gaa'ila hin uummanne. Maaliif namni kunoo gaa'ila uummate ishiitti hin tolu waan ta'eef hojiin ishii jalqabamaa inni gaa'ila dhoorgudha. Gaa'ila dhoorgudha. Lammaffaa dhiira yoo ta'e akka dubartii sodaatuuf. Maaliif dhiirri siree irratti fincaa'u macheem dubartii bira hin dhaqu. Yoo dubartii taates immoo akkasuma akka dhiira sodaattuuf. Akka dhiira sodaattuuf. Kana qofaa miti. Karaa biraatiin yoo kana kan ta'u ta'e fedhii foonii isaanii kakaasuudhaan maal gooti mana bunaa geessuudhaan akka sagaagalu. Mana bunaa geessitee akka sagaagalu. Mana bunaatitti ni beeytanii shoorti kan jedhamu yookaan immoo yeroo gabaabduudhaaf kan dubartii wajjin akka ciisan taasistu ishiidha. Maaliif? Saniin booda yoo wajjin ture yoo wajjin bule siree irratti fincaa'uun isaan oolu waan ta'eef gaafa san maal ta'a? Sirriitti hubadhaa. Gaafa san maal ta'a? Gamanaa isaatiitu ba'a ni salphata. Akka hin salphanneef jecha maal godhaa? Yeroo xiqqoodhaaf qofa itti fayyadame saniin booda biraa deema jechuudha. Kanaaf sagaagaltuu akka ta'u isa taasisti. Kana qofaa miti. Jireenya kophummaa akka jiraatu. Jireenya kophummaa ofuma isaatii of waqqasaatii ofitti boowatii ofitti gaddaatii akka jiraatu jireenya qobummaa akka jiraatu taasisuudhaaf. Maaliif? Seexanni jalqabumaayyuu hojiin ishii inni ilmi namaa gammachuu argatee akka lafa kanarra hin jiraanne boodas immoo akka gara si'oolitti ishii wajjin galuu barbaaddi waan ta'eef jechuudha. So akkuma beektanii akkuma reef dubbadhe akkuma beektanis daa'imni siree irratti fincaa'uun baratamaadha. Hanga yoo baay'ate hanga waggaa 3 darbee immoo hanga waggaa 4 siree irratti waan kana gochuun daa'imman kan baratamedha. Garuu sana booda ni dhaabbata akkuma beektan sana booda ni dhaabbata. Kun garuu hanga furmaanni argamutti hin dhaabbatu. Jechuun maal jechuudha? Umrii ga'eessa ta'eetiyyuu siree irratti fincaa'aa jechuudha namni kun. Umriin isaa ga'eessa ta'eetiyyuu siree irratti ni fincaa'aa. Karaa kanaan sirriitti hubadhaa. Karaa kanaan siree irratti fincoofsisuudhaan akkuma isiniin jedhe gara mana bunaa deemee akka sagaagalu akka nafti isaa kun maal ta'u sagaagalummaadhaan akka jalaa rakasu gochuun hojii seexanaa keessaa hojii ayinaxilaa keessaa isa guddaadha jechuudha. Amalli ishee immoo lammaffaan maayin yeroo fuudhaa fi yeroon heerumaa akka darbu taasisu. Akkuma beektanii namni tokko yeroo fuudhaa fi heerumaa akka qabu ni beektan. So hojiin ayinaxilaa inni biraa maal gochuudha? Inni biraa fi inni cimaan yeroon fuudhaa fi heerumaa akka jala darbu taasisu. Akkamitti taasisti? Tokkoffaa sirriitti hubadhaa. Akkamitti taasisti? Tuffachiisuudhaan. Dhiira yoo ta'e dhiiras haa ta'u dubartiis haa ta'u bareedummaa ofiititti abdatee hin bareeddu fokkattuudha hin bareedu fokkataadha akka jettu taasisuudhaan. Kana qofaa miti na hin madaalu na hin madaaltu jechisiisuudhaan taasisuudhaan. Kana qofaa miti hiyyeessa hiyyeettidha jechuudhaan. Kana qofaa miti gosa kiyyaa miti yookaan immoo gosti kun hin ta'u jechuudhaan.
Kana qofaa miti walitti buusuudhaan yoo hiriyyaa qabatanii hiriyyaa yoo wajjin jiraatan walitti buusuudhaan yookaan immoo wal lolchiisuudhaan akka yeroon kun akkuma salphaatti akka darbu taasisuu tuffachiisuu jechuudha. Tuffachiisuudhaan jechuun kana tokkoffaa. Lammaffaanoo sodaachisuudhaan. Akkamitti sodaachisti? Si ganaa, si gantii jechuudhaan. Namoonni baay'een yeroo kana akkuma beektanii namni wal ganaa jira yeroo kana miti. Namoonni baay'een wal ganaa jiru yeroo kana. Sababa maaliitiif akka wal ganaa jiran asumaanillee akka beektaniif. Sababa maaliitiin wal ganaa akka jiran asumaanillee akka hubattaniif akka beektaniif. Maal jechuudhaan? Si ganaa, si gantii, onnee si madeessaa, onnee si madeessitii. Yookaan immoo mallaqa keessirraa qooddachuuf dhuftee mallaqa keessirraa qooddachuuf dhufe jechuudhaan wantoota gadhee kana sammuu keenya keessatti uumuudhaan maal gochuudhaan sodaachisuudhaan akka yeroon gaa'ilaa yeroon fuudhaa fi heerumaa akka nurra darbu taasisuu. Kan biraa hoo yeroo dhabamsiisuudhaan. Yeroo akka inni qabu biizii akka ta'u gochuudhaan. Biizii akka ta'u gochuun immoo karaa garaagaraatiin akkuma beektan zamana kana keessattuu biizii ta'uun biiziidha jedha bakka namni baay'een hin kaataa ol kaataa gadi kaataa biizii gochuudhaan yeroo dhoorgachuudhaan. Akkamitti yeroo dhoorgatte? Hojiidhaan. Hojii garmalee biizii nama godhu guyyaa guutuu hojiidhaan ganamaa galgala dhama'uu hubadhaa. Hojiidhaan ganamaa galgala hojii sun maruu nuun dabarsu beeka. Hojii nu dabarsuun barbaaddu garuu hojiima bakka akkasumaan hojjennee garuma garaa keenya kanaan guyyaa guutuu nu dhamaasaa ooluu yookaan immoo barnoota garaagaraa barachuudhaan namoonni tokko argitanitti yoo ta'e achitti isin barataa asitti isin barataa kaan isin barataa iddoo garaagaraa asitti barata hin jalqabaa yeroo baay'ee hin xumuru jedheeti immoo abdii kutatee immoo iddoo itti dhaabaa karaa akkasiitiin biizii gochuudhaan kana qofaa miti. Yakka wayii immoo hojjete sirriitti hubadhaa asirratti immoo yakka hojjete yookaan namaa wal lolchiiste yookaan dubartii takka akka sagaagalu taasiste wanuma goote mana hidhaa akka galu gochuudha. Hubadhaa asirratti. Mana fakkeenyaaf dubartii takka akka sagaagalu yoo goosifte yoo xiqqaate waggaa 15 itti murtaa. Waggaa 15 jechuun nama waggaa 25 yookaan nama waggaa 30 tokkoof waggaa 15 irratti dabaltan mee herreegaa waggaa 45. Gaafa waggaa 45 dubartii waa'ee bultii yaaduudhaaf hin rakkata namni kun. Waa'ee bultii yaaduudhaaf hin rakkata. Kana gochuudhaan. Kana qofaa miti. Maatii irratti ba'aa akka ta'u gochuudhaan. Akkamitti? Yeroo kireeffattee mana kiraa hin dandeessu. Jiruu dandeesseetoo jiraachuu hin dandeessu. Sirriitti hubadhaa. Kana qofaa miti amala kireessaa baattee taa'uu hin dandeessu rakkoodha. Kana qofaa miti mindaan keessiin ga'u wantoota gadhee ta'an wantoota sammuu namaatiif hin tolle wantoota gaarummaadhaaf hin tolle sammuu namaa keessa fiduudhaan sodaachisuudhaan argitanii miti akka inni maatii irratti hirkataa ta'u. Karaa kana afran amma asirratti tuqame kanaan maal gooti yeroon fuudhaa fi heerumaa akka jala darbu taasisti. Afur qofaa miti kaan amma ofii kiyyaa kanan keessaa gadi baase waan ta'eef malee afur qofaa miti. Irran isinii deebi'a. Namni tokko yeroon fuudhaa fi heerumaa akka jala darbu taasisuudhaan akkamitti? Tokkoffaa tuffachiisuudhaan akka tuffattu akka isa tuffattu akka ishee tuffatu taasisuudhaan. Lammaffaa akka isa sodaattu akka ishee sodaattu sodaachisuudhaan. Sadaffaa yeroo dhabamsiisuudhaan yeroo akka hin qabaanne gochuudhaan yeroo dhabamsiisuudhaan. Afraffaan immoo maatii isaatirratti akka maal ta'u gochuudhaan hirkataa bakka maatiirraa akka hin baane sodaachisuudhaan maatii irratti akka hirkatu maatii isaatirratti akka hirkatu taasisuudhaan. Karaa kanaan maal gooti? Sirriitti hubadhaa. Karaa kanaan maal gooti? Yeroon fuudhaa fi heerumaa akka irra darbu taasisti. Asitti waan tokko isinitti himuun barbaada. Iddoo tsabalaatitti nama baay'ee sin ajaa'ibu nama beekumsallee wannollee guddaa qabudha. Qabeenyallee nama guddaa qabudha dubartiidha. Dubartiin kun hanga waggaa 57 maatiin qabdu maatiin horan waan isin ajaa'ibu guyyaa yeroo ishiin namaa walitti mul'achuun ishee barbaachisutti dhoksee mana ishee teechisa.
Yeroo hojii hojiidha. Yeroo hojiitiin ala garuu dhoksee mana ishii teechisa. Gadi hin baatu mana. Manuma ofiitti teessi. Waan isin ajaa'ibu. Erga iddoo tsabalaatitti qabamee booda hafuurri kun maal jedhee taasa'a? Haadha manaa kootii fuudheera. Namni biraa akka ishii argu hin barbaadu. Hubadhaame. Hafuurri hamaan fuudheera jedhee haasa'u jechuudha. Karaa biraatiin hafuurri kun fuudheera gaafa jedhu akka abbaa manaatitti akti godhaa. Akkasitti of lakkaa'aa jechuudha. Akkasitti of lakkaa'aa akka abbaa manaatitti. Maaliif jireenya furmaata isaa itti dhufna. Maaliif kun akka ta'e sababa isaa erga hubannoo jennee barannee booda furmaata isaa immoo akkamitti akka ofirraa ittiin ittisnu itti dhufna waan ta'eef yaada waggaa 57tti obboleettiin tun yookaan immoo haati tun hafuura kanarraa kan bilisa baate. Garuu immoo akkuma reefu dubbanne laala yeroon ishee jala darbee booda umrii ishii karaa kanaan jalaa fixee jechuudha. Kanaafi kana gochuudhaan hanga arriin isaanitti bahutti akkuma reefsiniin jedhe hanga arriin isaanitti bahutti dubartoota yoo ta'an immoo hanga yeroon dhala argatan bira darbutti laala hanga yeroo dhala argatan bira darbutti karaa kanaan akka abdii kutatan isaan taasisaa jechuudha. So yeroo baay'ee ayina xilaan yeroo baay'ee sirriitti hubadhaa yeroo baay'ee ayina xilaan sammuu keenya bira darbuudhaan yaada keenya yookaan immoo hilliinaa ka jedhamu yaada keenya yookaan immoo hilliinaa ka jedhamu irra taa'uudhaan beekamti yeroo baay'ee. Maaliif ofii ishee akka hafuura beekumsaatitti of lakkoofti waan ta'eef akka hafuura beekumsaatitti of lakkoofsi waan ta'eef hilliinaa irra teessi. Hilliinaa jechuun immoo baay'ee ulfaataadha akkuma beektan hilliinaan daanyaadha. Namni tokko hilliinaan qabu jedhamee ofirratti wannoon isaa hojii hamaa hojjetullee maal ofiin godhu jechuudha ofiin waqqasu yookaan immoo maalifan kana godhe jedhee ofiin ilaalu jechuudha. Kanaaf deemtee maalirra qubatti hilliinaarra qubatti. Hilliinarra qubachuun ishiidhaaf baay'ee tokko barbaachisaadha akkuma isiniin jedhe akka hafuura beekumsaatti of ilaalti waan taateef jechuudha. Asumaan waan tokko isiniif haa kaasu. Kutaan nafsee keenyaa bakka sadiitti qoodama. Nafseen teenya lubbuun teenya tun jechuudha. Lubbuu yookaan nafsee ka jennuun tuni kutaa sadii qabdi. Kutaan inni tokkoffaan sammuu. Sammuun ka maal godhu? Kan yaadu kan xiinxalu sammuu yaadu. Kutaan inni tokkoffaan sammuu. Kutaa aayimiroo kan jennuun afaan Amaariffaatiin. Kutaan inni lammaffaan laphee hubatu yookaan immoo kan qalbeeffatu jechuudha. Qalbii godhadhu qalbeeffadhu jedhama mitiire kan qalbeeffatu kutaan isa lammaffaadha. Kutaan inni sadaffaan immoo hilliinaa yookaan immoo kan amma reefsiniin jedhe kan daanyaa. Hilliinaan kun maal godhaa sirriitti hubadhaa. Hilliinaan kun maal godhaa sammuun keenya sirriitti yaaduu fi xiinxaluu yoo baate sirriitti hubadhaa. Sammuun keenya sirriitti yaaduu fi xiinxaluu yoo baate lapheen keenya sirriitti hubachuu fi qalbeeffachuu yoo baate hubadhu qalbeeffadhu jedhama miti hubachuu fi qalbeeffachuu yoo baate iddoo isaaniitti murtii kan dabarsu abbaan murtii hilliinadha. Kanaaf waaqayyo abbaan keenyallee hilliinaa kan jedhamu kana achii kaayee kan nu uumeef jechuudha. Sirriitti hubadhaa sirriitti qabadhaa waan kana. Amma hafuurri hamtuun tun deemtee raawwatetti hilliinarra teechi. Maaliif hilliinarra teechi gaafa isiniin jedhu sammuu yaadu kana qabattee laphee hubatuu fi qalbeeffatu kana qabattee akka barbaadde gochuudhaaf akka ishiidhaa toluuf kan akkana gootu. Yeroo baay'ee isin jedhe yeroo hundaa miti yeroo baay'ee bakki ishiin teessu eessadhaa hilliinarra teessi. Kanaaf hilliinaa keenya irra waan teessuuf murtee gaarii kan nu fayyadu murteessuudhaaf yeroo baay'ee ni rakkan. Maal taana murtee nu fayyadu murtee gurguddoo murteessuudha. Namoonni baay'een murtee gurguddoo murteessuu dadhabanii yoo rakkatan ni argitu. Sababni murtee sana murteessuuf itti rakkatan keessaa tokko hafuura hamtuu tana jechuudha. Wannoon ishii qofa isiniin jechaa hin jiru sirriitti hubadhaa. Ishii qofa isiniin jechaa hin jiru garuu rakkoon akka isaan murtee gurguddaa hin murteessine taasisan keessaa tokko yookaan immoo kan akkana isaan taasisan akkana isaan godhan keessaa tokko hafuura hamtuu ayina xilaa jedhamtu tanaa jechuudha. Kana qofaa miti baay'isoo. Kana qofaa miti akkuma reef isiniin jechuudhaaf yaale akkuma reef dubbachuudhaaf yaale hafuurri tun akkuma isiniin jedhe
ofii ishii hafuura beekumsaa gooti waan ta'eef namoonni abishoo dhuganillee sirriitti hubadha. Namoonni abishoo dhugan wulii yookaan immoo waadaa ayina xilaa wajjin galaa jiru jechuudha. Yookaan immoo wulii ayina xilaa wajjin godhatanii jechuudha laala. Ofumaa barbaadanii hafuura hamaa kana ofitti fidaa jiran jechuudha. Ofumaa barbaadanii fedhanii maal gochaa jiru? Hafuura hamaa kana gara ofii waamaa jiru. Hafuura hamaa kana gara ofii waamaa jiru. Kuni akkuma reefsiniin jedhee namoota sirriitti hubadhaa. Namoota yeroon fuudhaa fi heerumaa isaanii akka jala darbu. Namoonni akka quba itti qaban sirriitti hubadhaa. Namoonni akka quba itti qaban, namoonni akka abdii irraa kutatan karaa ittiin taasistuudha. Eenyu? Ayina xilaan. Karaa ittiin taasistuudha. Kuni amala ishii keessaa isa lammaffaadha. Inni sadaffaan immoo maalidhaa? Sirriitti hubadhaa. Inni sadaffaan immoo maalidhaa? Ba'aa maatii gochuu. Reefu akka faaktarii tokkootitti yookaan immoo akka wannoo tokkootitti kaaseen ture. Ba'aa maatii gochuu. Ba'aa maatii gochuun kun yeroo kana keessattuu baay'ee tokko kan baratamedha. Ayina xilaan hojiin ishiin hojjettu, amaloonni ishiin namarratti argisiistu keessaa inni biraa maa inni ba'aa maatii akka ta'u. Ayina xilaan qabeenya akka hin godhanne erga taasistee booda waan sin ajaa'ibu saayikolojiidhaan sammuu isaa miidhuudhaan haadhaa fi abbaa irratti maxxantuu akka ta'u gochuudhaan gochuun amaloota ishee keessaa isa tokkodha. Maalan isiniin jedhee iikoonomiidhaan maxxantuu akka ta'u yookaan immoo qabeenya akka hin godhanne taasisuudhaan haadhaa fi abbaa irratti akka maxxantuu ta'eetu akka jiraatu. Kana qofaa miti. Maatiin isaa sirriitti hubadhaa. Maatiin isaa firaa fi aantee biratti akka isaan saalfatan, ollaa fi bultee biratti akka isaan saalfatan, isaan biratti akka itti saalfatan gochuudhaan isatti akka saalfatan gochuudha. Inni illee immoo karaa kanaan akka salphatu, akka saalfatu, akka mataan isaa gadi cabu gochuudhaan maal gooti? Maxxantuu goote isa jiraachisuu barbaaddi jechuudha. Maal goote isa jiraachisuu barbaaddi? Maxxantuu goote. Keessattuu namoota bifaan bareeduma qaban, bareedaa kan ta'an, bareedduu kan jedhamte, bareedaa kan jedhame yeroo baay'ee hafuura kanaan ni miidhamu. Yeroo baay'ee hafuura kanaan ni miidhamu. Akkamitti miidhamu? Karaa kamiin yoo kan jennu taate eenyummaa isaaniitiif cinqamuudhaan. Eenyummaa kiyyaa wajjin immaa hin deemu kun. Eenyummaa isaanii wajjin bareeduma isaaniitiif cinqamuudhaan. Kana qofaa miti. Qomoo isaaniitiif cinqamuudhaan. Qabeenya isaaniitiif cinqamuudhaan. Barnoota isaaniitiif cinqamuudhaan. Dhiiras haa ta'u dubartiis haa ta'u akka gara gaa'ilaa hin deemne. Gaa'ila godhatanii akka manaa hin baane. Maxxantuu ta'anii akka jiraatan mana keessatti. Maxxantuu ta'anii akka jiraatan. Karaa kanaan utubdee qabdi jechuudha. Utubdee qabdi jechuudha. Eenyu? Hafuurri hamaan ayina xilaa jedhamtu tuni jechuudha. Hafuurri hamaan maal jedhamtu? Ayina xilaa jedhamtu tuni jechuudha. Ayina xilaa jedhamtu tuni jechuudha. Kanaaf sirriitti hubadhaa. Kanaaf kana gochuudhaan miira jibbiinsa qofaa miti, of tuulummaa keessa akka seenu, akka keessatti akka bulu, isa keessatti akka bulu taasisuudhaan tursiisuu. Achi keessa bakka miirri of tuulummaa kun hin jira miti. Miirri jibbiinsa namoota jibbuudhaan, namoota qomoodhaan jibbuudhaan, namoota qabeenya qabaniin, bareeduma qabaniin yookaan immoo hin bareedan akkana jedhaniitoo aqaaqira baasuudhaan, aqaaqira garaagaraa irratti baasuudhaan akka maal ta'an gochuu, akka isaan irraa fagaatan taasisuudhaan adduma isaa mana keessatti maatii isaati irratti, adduma ishee mana keessatti maatii isheeti irratti akka umrii ishee lakkooftu taasisu. Akka umrii ishee lakkooftu taasisu. Karaa biraatiin hojiin kun keessattuu hojiin amma isiniin jedhe kana kan hojjettu budaa ayina xilaa zaarii yoo taate. Budaa ayina xilaa zaarii jechuun maal jechuudha? Gadaamessa irraa jalqabdee waliin kan dhalatte yoo taate jechuudha. Kana jechuun maal jechuu isinitti fakkaate? Fakkeenya salphaa isinii haa fudhadhuuti. Namoota naannoo keessan jiran keessaa namittiin takka odoo matatii nama biraatti irratti yookaan immoo ollaa ishiitti irratti yookaan immoo hiriyaa ishiitti irratti hojjisiiste
Yeroo sana daa'imni ulfaa'ee erga matatiin sun irratti hojjetamee booda daa'imni ulfaa'ee dhalatu suni isaan wajjin hafuurri hamaan sun dhalata. Yeroo wajjin dhalatu kana zarii ta'ee jechuudha. Gosa ta'ee jechuudha. Argitanii miti? Maal ta'e? Gosa ta'e. Maaliif? Gadaamessa irraa jalqabee waliin dhalate waan ta'eef. Waliin dhalate gaafa isiniin jedhu hafuurri hamaan ni dhalata jechuu kiyyaa miti. Inni takkaa uumameera bakka annatu garuu wajjin ta'ee itti maxxaneet wajjin bahaa jechuu kiyya. Maal ta'eet? Itti maxxaneet wajjin baha. Maaliif ree? Akkuma isiniin jedhe namni yookaan immoo haati sun jalqaba maalinni waan itti hojjetameef matatiin waan itti hojjetameef. Yoo jalqaba matatiin hojjetameera ta'e daa'imni dhalatu sun wajjin dhalata. Furmaata isaa yeroo biraa ilaalla isiniin jedheera. Furmaata tokkoon kun furmaata qaba. Furmaata isaa waliin ilaalla. Kitaaba qulqulluudhaan akkamitti ilaallama, maal gochuudhaani kan jedhu sirriitti ilaalla furmaata isaa. Garuu amma rakkoo inni namarraan ga'u akka beektaniif dura rakkoo isaa erga beektanii booda ergasii gara furmaatatti dabarra waan ta'eef. Gara furmaatatti dabarra waan ta'eef. Kanaaf kun immoo bu'uura kitaaba qulqulluutiin akkamitti ilaallama. Seexanni nama wajjin ni dhalataa'oo gaafa jenneetoo gaafannu mee wangeela Maarqos boqonnaa 9 bira haadha. Wangeela Maarqos boqonnaa 9 lakkoofsa 21 irratti gooftaa fi fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos waamama maqaa isaatiif kabajni haa ta'uuti. Erga tulluu Dabra Zayit san irratti duuka buutota isaa sadeenii wajjin gadi bu'ee achi turee gadi bu'ee booda duuka buutonni saglanii nama daa'imummaa isaatirraa qabamee ibiddaa fi bishaan irratti kuffisu tokko akkuma beektan hafuura hamaa kana irraa baasuu dadhabanii gooftaan keenya gaafa dhufu ilma koo naa fayyisi jedhee yoo itti iyyuu ni argina. Ilma koo naa fayyisi jedhee yoo itti iyyuu ni argina. Saniin booda gooftaa fayyisaan keenya maal jedhee isa gaafate abbaatuንም abbaa isaas eenyu gooftaa fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos abbaa isaas eenyu abbaa mucichaa ይህ ከያዘው ስንት ዘመን ነው jedhee gaafate. Kuni erga isa qabee hammamii jedhee gaafa isa gaafatu abbaan maal jedhee deebisaafi yaa gooftaa ijoollummaa isaa irraa jalqabeeti. Eessaa jalqabeeti jedheen lakkoofsa 21 irratti ijoollummaa isaatirraa jalqabeeti. Gooftaan wallaalitti isa gaafachaa jiru miti. Akka nuti gaafannuuf hafuura hamaa gaafa baasnu yoomirraa jalqabeet qabe jennee nutis akka gaafannuuf maal godhee yoom qabee jedhee gaafate. Achumaani erga hafuura hamaa sanirraa gaggeessee egaa daa'imni sun fayyee bilisa erga ta'eefi booda duuka buutonni isaa manatti addatti maal jedhanii gaafatu yaa gooftaa nuti maaliif baasuu dadhabne jedhanii raawwatanii gaafatu. lakkoofsa 28 irratti akkana jedha ወደ ቤትም ከገባ በኋላ ደቀ መዛሙርቱ እኛ ልናወጣው ያልቻልነው ስለምንድን ነው nuti baasuu kan dadhabneef maaliif jedhanii gaafatan. Innis akkana jedhee deebiseef ይህ ወገን jedheen sirriitti hubadhaa. ወገን ጎስቲ ኩኒ በጸሎትና በጾም ካልሆነ በምንም ሊወጣ አይችልም አላቸው። ጎስቲ ኩኒ ጾሚidhaa fi kadhannaadhaan yoo ta'e malee waan biraa homaanuu hin ba'u jedheenii deebiseef jedha. Argitanii maal jedheen waame? Gosa jedheen waame. Gosa jechuun maal jechuudha jedhan? Kan waliin dhalate, kan waliin guddate, kan sirriitti wal beeke, kan sirriitti wal bare jechuudha. Kanaaf abbaan maal jedhe? Daa'imummaa isaatirraa jalqabeeti jedhe. Abbaan gaafa gaafatamu maal jedhe? Daa'imummaa isaatirraa jalqabeeti jedhe. Gooftaa fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos immoo asuma wangeeluma Maarqos boqonnaa 9 lakkoofsa 29 irratti maal jedhe? Gosti kuni ይህ ወገን gosti kuni maal malee hin ba'u jedhe? Xoomii fi tsalootiidhaan malee homaanuu hin ba'u jedhee jala muree gaafa isaanitti himu ni argina jechuudha. Gaafa isaanitti himu ni argina jechuudha. Kanaafi sirriitti hubadhaa. Kanaafi amaloota hafuurri hamaan rakkoo gurguddaa namarraan ga'u keessaa rakkoon amma sirriitti hubadhaa maatii irratti ba'aa akka ta'u taasisuu kun amma abbaa kanallee argitanitti yoo ta'e daa'imni kun daa'imaa miti guddaadha. Garuu maaliifi bishaanii fi ibidda irratti isa gata waan ta'eef bishaanii fi ibidda irratti isa gata waan ta'eef abbaan kun guddisa hin geessine.
Guddisa hin geessine hanga inni furmaata argatutti yookaan immoo hanga inni fayyutti abbaan kunis maa wajjin hiraaraa jira jechuudha. So amma asirratti hubadhaa kaa amalootni amma ilaalle kun tarii naannoo keessan, tarii maatii keessan, tarii immoo namoota beektan irratti mul'atee ta'uu danda'a. Tarii namoota beektan irratti maal ta'ee ta'uu danda'a? Mul'atee ta'uu danda'a. Amaloonni hafan immoo baay'eetu jiru. Amaloonni hafan ammallee baay'eetu jiru. Har'aaf amaloota sadeen kana qofa ilaallee asirratti dhaabna. Boru immoo Waaqayyo yoo jedhee yoo achiin nu ga'e yeroo malee akka arrii baasan, yeroo malee akka arrii baasan, namatti akka saalfatan, akka namni isaan ilaalee quba itti qabu, daa'imummaadhaan arrii baasanii akka namoonni itti kolfan, akka isaanis immoo saalfatan namoota fuulduratti kan isaan taasisu akkamiin karaa kamiin akka ta'e boru akka heeyyamaa fi jaalala waaqayyootitti itti fufna. Har'aaf akka fedhaa fi heeyyama waaqayyootitti hanga kana barannee irraa kan baranne waaqayyo gooftaan keenya firii gaggaarii 30, 60, 100 jalaa buufannee waammattuu maqaasaa dhaaltuu mootummaa isaa akka nu taasisuu fi jaalalaa fi heeyyama isaa nuufaa ta'u nuufaa turu galatooma.